albamni hacaaluu hundeessaa sadaffaa maal mallisaa jedhu ilaalchisee ibsa miidiyaaf kenname. Artiistiin jaalatamaa fi beekamaan hacaaluu hundeessaa albamni isaa otoo lubbuun jiru hojjetee walitti qabuudhaan maatii fi hiriyoota isaa guyyaa yaadannoo ajjeefamuu isaa waliin wal qabsiisuun uummataaf akka ifa ta'u murteessan. Artiistiin Hacaaluu hundeessaa dargaggeessa lafaa dhufaa aartii Oromoo keessatti dhiibbaa olaanaa uumuu danda'ee fi seenaa qabsoo Oromoo keessattis gumaacha olaanaa kan qabudha. Artiistii qaalii kana erga biraa dhabnee waggaa tokko lakkaa'amee jira. Hacaaluun walleelee isaa mimmidhaagoo walaloowwan ergaa gurguddaa qaban yeedaloo akka dammaa mi'aawu fi sagalee isaa kilooleen uummata isaa biraan gahaa tureera. Hacaaluun yeroo lubbuun jiru albama guutuu lamaa fi sirboota qeenxee hedduu hojjeteera. Albamni isaa tokkoffaan sanyii mootii jedhu walleelee 12 kan of keessaa qabu yoo ta'u, walleeleen kunniin aadaa, duudhaa, afaanii fi seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatu turan. Albamni isaa lammaffaa waa'ee keenyaa jedhus walleelee 12 gurratti mi'aawaa fi aadaa Oromoo daran calanqisiisa. Akkasumas jiruu fi jireenya uummata keenyaa rukutaa muuziqaa godinaalee hedduu hammateuuf gumaachee jira. Albamoota kana malees walleelee qeenxee haala uummata Oromoo keessa ture agarsiisaa kan akka maasaan gamaa lafan baatu maalan jiraa fi jirraa gura uummataan gahee jira. Hacaaluun seenaa keessatti kan isa hin irraanfachiifne ammoo bara rakkoo uummanni keenya mootummaa wayyaanee wajjin mormii wal qabaa ture ummata keenya naannoo Somaaliyaa irraa buqqaan sababeeffachuun konsertii qophaa'e irratti onnee guutuudhaan gootummaa gidiraa ummata isaa geerrarsa ajaa'ibaa samii fi dachii raasee geerrarsa isaa jirtu jedhu gidiraa ummataa kan ibse qofa osoo hin taane ummanni gidiraa isaa akka obbaafatu kallattii qabsoos kan akeeke kan yoomuu hin dagatamne ture. Hacaaluun jaalala ummata isaa otoo dhandhamee hin quufin fuulduraaf waltajjii addunyaa irratti sagalee aadaa isaa ta'uu otoo danda'u waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinneetti gara jabinnaan ajjeefame. Eegaa Hacaaluun yeroo lubbuun isaa turte gammachuu ummata isaatiif jecha albama haaraa hojjechaa tureera. Hojiilee isaa kana maatii fi hiriyoota isaa bakka inni jiru hundumaa walitti qabuudhaan waggaa tokkoof erga irratti hojjetaniin booda kunoo guyyaa yaadannoo lubbuu isaa dabartee akka qaqqabu taasisanii jiru. Albamni haaraan Hacaaluun hojjete sadaffaan mata duree maal malli isaa jedhuun walleelee 14 kan qabu yoo ta'u, dhimmoota Oromummaa, jaalala gootummaa, hawaasummaa, jaalala maatii, haadha warraa fi daa'immanii fi kan kana fakkaatan of keessatti kan hammatedha. Albamni kun CD'dhaan gabbatti dhiyaachuudhaan qophaa'eera. Biyya keessatti CD'n gara walakkaa miliyoonota yookiin 500tti dhiyaatu qophaa'eera. Biyyoota alatti ammoo onlaayinii gama Amazon, iTunes, Spotify fi kan kana fakkaatan irratti gurguruuf qophaa'eera. Kana malees hojiilee Hacaaluun hundeessaa uummata biraan ga'uu fi kallattii odeeffannoo madda tokkorraa taasisuuf akkasumas galii achirraa argamu irraa maatiin akka fayyadamuu fi yaadamee toora miidiyaalee hawaasaa garagaraa banamee hojiitti seenameera. Isaan keessaa yeroo ammaa fuulli Feesbuukii fi Yuutuubii maqaa isaan banamee fi maatiin hoogganamuu jirra ooleera. Warreen hafanis dhiyootti uummata beeksisna. Uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaa jirtan jaalatamoo fi leellistoonni goota kana hojiilee isaa haala gaariin hojjetame kana CD orjinaala bituun warri toora intarneetii fayyadamtanis achirraa qofa bittanii dhageeffachuun amanamummaa Hacaaluuf qabdan akka agarsiiftan maatiin isin hubachiiseera. Albamni Hacaaluu sadaffaan biyya keessatti guyyaa wiixataa irraa eegalee godinaalee Oromiyaa, Finfinnee fi naannolee birootti raabsuuf qophiin xumurameera. CD Hacaaluu hundeessaa haaraan sadaffaa kana karaa seeraan alaan namoonni irratti fayyadamuuf socho'an yoo agartan eeruu kennuu fi qaamolee seeratti himuu hin dagatinan adaraa jenna. Ebbaa albama Hacaaluu maal mallisaa fi yaadannoon waggaa tokkoffaa ajjeefamuu isaa wiixata dhufu waxabajjii 28 bara 2021 sagantaa guddaan bakka keessummoonni kabajaa maatii fi jaalatamtoonni isaa argamanitti Finfinnee Hoteela Skaalaayitii keessatti ni gaggeeffama. Koree eebbaa albama Hacaaluu hundeessaa irraa eegaa kabajamtootaa fi dhageeffattoota uummata Oromoo idila addunyaa irra jirtan kan sagaletti isinii jijjiiree dubbisee aannumeeri Husseeniin haga qophii biraatii walitti deebinutti turtii gaarii.
laftana dache dununu manyata katalla galaben garanko nabo ani gotan naben ani gotan naben